Akkam jirtu daawwattoota xiyyaatti har'as viidiyoo biraa qabadhee isinii dhufeera. Har'ammoo maaskii fuulaa tokko isinii fidee dhufeera. Akka jaallattan abdiin qaba. Warri haaraa taatan baga nagaan dhuftan subscribe gochuun gara maatii kiyyaa dabalamaa isiniin jedha. Maaskii fuulaa qopheessuuf amma wantoota nu barbaachisanii asitti qopheesseera. Asitti akkuma argitan loomii fi phuuphaan qaba yookaan killee jechuudha. Avokaadoon qaba. Kanneen sadiin gochuudha walitti hojjedhaa jechuudha. Avokaadoo akkuma beektanii fuula keenyaaf baay'ee bareedaadha. Mataa keenyaafis ta'ee fuula keenyaaf kan akka viitamiin A, D, E of keessaa kan qabudha avokaadoon jechuudha. Fuula keenya oilii ta'eefis nu gargaara baay'ee tokko fuula oiliitiif jechuudha. Fuula maraafuu baay'ee tokko bareedaadha jechuutti fayyadamaati ilaalaa ni jaallattu. Amma avokaadoo kiyya akkanatti kukkuteera. Meeshaa kiyyatti gara galchadheetiniin shukkaadhaan akkasitti bulleessaa jechuudha. Loomii kiyyas iddoo lamatti addaan kutee deebi'a. Kun akkuma argitan addaan kuteera amma. Isas cuunfaa loomiis baay'ee ittiin baay'isuu ittiin baay'isina jechuudha. Akkuma fuula keessan isin ga'u jechuudha. Amma asitti ammaankiyaa tokkotti buusadhaa baay'ee osoo hin guutiin jechuudha. Ammas killee kiyyatti cabsadhaa isaa adii san fayyadama jechuudha. Boora san akkasumatti inni isaa jechuudha adii qofa fayyadama. Isas baay'een baay'isu fuula kiyyaa dhiqishuuf waan ta'eef baay'ee isin barbaachisu jechuudha. Kunuyyuu baa'ata jechuudha. Isa kana amma akkana godhee hin gatu isa jechuudha booda itti fayyadama. Egaa kanneen sadii walitti godheen booda sirriitti waliin jechuudha. Hanga sirriitti wal keessa makutte jechuudha. Maashinii dhiqoo qabaattanis isaan daakuu ni dandeessu garuu harkumaan osoo gootanii baay'ee bareedaadha. Waan nama dhibneef harkumaan akkanatti suuta jedhaati walitti makaa jechuudha. Loomiinis baay'ee tokko bareedaadha. Keessattuu warri finniisni isin rakkiseef loomiin bareedaadha jechuudha. Avokaadoo wajjin yeroo akkanatti dibattan shaggaadha jechuudha. Itti fayyadamaati ilaalaa ni jaallattu. Fuula keessan baay'ee tokko isinii bareechee laaffisa. Moisturaayizii isinii godha jechuudha. Avokaadoon kun moisturaayizii fuula goggogii kanneen fa'a. Moisturaayizii gochuun baay'ee bareeda isiniif godha. Itti fayyadamaati ilaalaan baay'ee tokko jaalladheera. Kana fakkaata akkanatti waliin dheeraa akkuma argitan. Egaa amma fuula keessan dura dhiqattaniin booda egaa goggogeen booda sanaan booda dibattu jechuudha. Fuulli keessan qulqulluu ta'uu qabaata jechuudha. Sanaan booda akkanatti dibattanii jechuudha isin immoo fuula keessan irratti. Amma isinitti mul'isumaaf jechuudha harka kiyya irratti akkuma argitan. Kana egaa akkanatti dibadheen booda daqiiqaa 20 ofirra teessisaa jechuudha. Daqiiqaa 20 booda bishaan ho'aatiin ofirraa lollaadhaa jechuudha. Sanaan booda fuulli keessan laafee bareedaa tokko isiniif ta'a. Fuuluma daa'imaa jechuun ni dandeessu. Baay'ee tokko fuula namaaf bareechisee laaffisa. Avokaadoo killees warri alaarjikii qabdan dura harka keessan irratti dibadhaati ilaalaa. Warri namni garii alaarjikii killee irraa waan qabuuf harka keessan irratti dibadhaa ilaalaa jechuu dura wannuma hundaa osoo dibatiin dura jechuudha. Kana fakkaataa viidiyoon har'aa killeessoo fayyadamuu jibbitan avokaadoo fi damma qofas waliin dibachuu ni dandeessu jechuudha. Kana fakkaata viidiyoon har'aa jaallattan like, share, comment, subscribe gochuun dagatina. Hanga viidiyoolee biraatti walitti deebinutti nagaatti.